isaanii dhaamsa dhaamuu barbaade beektanii maal dhaamaaf seetanii mootummicha Abiyoot Kaasawee kanaanii jedhu tarii rakkoon qabu. Ati biyya feetallee inni biyya fedhe deemee simataa jira. Garuu biyyarra deemtu kana maaliif biyyoota biraatiin wal dhabsiisuu feetaati jechuun akkuma Itoophiyaa fi Itoophiyaan saboota qabdu kana keessa walitti bubuutee jirti. Akkasumallee saba afaan tokko dubbatu saba du'aa fi saba bakka waliin gammadee jiraatu walitti buusuun maalii barbaachisa? Shaneen Jimma keessatti ajjeefamee lafarra harkifama. Anis baga Jimma keessaa dhaladheetta. Baga Jimma jiraattayyuu jenna nullee alhamdulillah. Kakkiyyatti akkanaanii yeetetti baga jiraatte Jimma dhugaadha. Jimma baga jiraatte ati Jimma keessaa dhalattee garuu baga dhalatte baga Jimma keessaa maqaa Jimmaatiin baga of waame jee maalirra Jimma Oromoodha. Jimma Oromoo qulqulluudha. Sigala osoo ati kanatti makachuu baatte eenyullee sin taqabbalu Abiyoot Kaasawee jechuudha. Eenyullee sin taqabbalu jechuudha. Yookaan immoo kabajaan argattu dhugaadha. Kanaaf uwwaamu eegaatti maqaa kanaan na waama jettee eegaatti Jimma jettee himatte dhugaadha si waamu. Dhaladhu atachi keessatti illee garuu akka ilma Oromoo tokkotti akka nama gudeedda Oromoo keessa dhalatee tokkotti Oromoof garaa laafaa jirtaati. Warra si bitamee akka ashkaraa si jala wanna je'u malee warra haqaaf dhaabatu hagam gara laafaa fi jirtaati. Hagam garaa laafaa fi jirtan. Hagam gaafii Oromoo deebisaa jirtan. Nama isin gaafate ajjeesuu hidhuu dhabamsiisuu jechuudha. Kanaaf Jimma simachuun rakkoon qabu garuu warreen miidiyaa kanarratti ummata bal'aa Jimma qofaa miti namni Abiyyi simataa jiru. Dheengadda gaafa dubartii salaataaf deemtu salaattee galtu eessa gara Baalee kana moo'isatti zimbiloo dubartii yaasanii ummata simachiisaan jiranii. Ummatan jeeqina. Ummata miti ka rakkoo qabu. Ummata irraallee rakkoo hin qabnu nuti. Sijjammar nuti ummata irraallee rakkoo hin qabnu ummannis rakkoo hin qabu. Sini gala. Ummanni mootummaa kamuu hin simata. Garuu gaaf suutaan dammaqa ummanni keenya sini galee. Akka aniif ati jennu kanaa miti. Kanaaf saba takkatti, kutaa takkatti, ganda takkatti hin bu'ina. Namni sabaaf qabsaa'u, namni ummataaf dubbatu, ummatan tuqu, saban tuqu, hawaasan tuqu, hawaasaan waan jedhu jechuudha. Maaliree sabaaf qabsaa'a, ummataaf qabsaa'a waan ta'eef ummataaf tuquu hin qabu. Jimma hiriira bayuuf bayaaf jiraarsiinis amma dhiyoo tana bilbilee jechuudha. Namni wayii natti hima gabayyaa jira maal farda bitachuuf garuu namarraa dhaga'anii riyyaatti jannatti hime. Auzu billahi minash shaitaan rajiim. Biyyayyuu bilbiluu na jibbisiisa maalinna Shimallis Abdiisaattu biyya keenya dhufaa jira saniif je'ani. Auzu billahi minash shaitaan rajiim. Maaliif harree yaabbatanii bayanii hiriira farda bituuf hindoo baay'ee naqaanis jechuudha. Dhiisa Jimmatti dhaladhe jedhee ilma Jimmaattu dhaqaa fi jira yoo ta'e ilma keenyan gorfanne akkana itti barna Oromoon ilma kiyya eeggatee nin gorfadhaa nin dhaanadhaa hin sirreeffadha jedhan. Sigala warri Jimmaallee Abiyoot kennaa ni sirreeffanneen gorfanna rakkoo ta'e natti himanna jedhan. Ofirraa gara isaan muran hin jiru. Kana beekaa kana ittani Jimma akkanaa Jimmatti hin bu'ina amaana isin jedhan tuqina saba gurgurtaan tuqina. Namoota hedduu laanuu qabdani maal taatan ijoollee keenya of kabaja wallaa naamusa eeggadha guddadha jechuun qablii guddadha yaada guddisaa yaada sabaaf qabsaa'uun keessan sirriidha. Namni tokkochi waa'ee Jimma akkana akkas rakkoon qabu hasimatan Abiyyi miti hasimatan abbaa fedhe si gala. Sabni qarallee gaafa mallas gaafa ennuu namticha jaballaa sanillee ummanni simachaatuma turan. Garuu ka beekuu qabnu maal falmii qofa itti fufuudha. Jarri hojii isaanii agarsiifachaa jiru. Nus maal hojjechaa jirra? Maal hojjechuu qabna? Maal agarsiisuu qabnu jedhee yaaduudha Oromoon isin galee. Ani ijoollee xixiqqoodhaaf jechaa jira warreen gandatti buutan kun sirrii miti isin galee. Wallaalaan akkuma isin wallaaltan kana wallaalaan biraallee dhufee waan biraa jechuu danda'a. Qabsoon akkanatti hin deemtu isin galee. Namni fuska qabsaa'ee fi gandatti bu'uufii miti. Hawaasaaf qabsaa namni isin galee. Hawaasaaf qabsaa'uuni wannatti nama hin buusisiiftu gandatti jechuudha. Isin galee akkas kun namticha akka nama farda makasanii deemanii Shimallis Abdiisaa san jechuudha.
namticho rabbiin aboo rabbi dhabama si haa godhu inshaallah rabbi dhabama si haa godhati ati dhugaa si jammar sammuu namticha sani hin dalagu wallahi dhugaa sin hin jedha namticha san ergachumaaf bakka jechuun hin jiraami si jammar yogguu dhaabbatu jechuudha namichi sun ani dhalaatuun illee dhugaa rabbi ani dhalaatuunis yogguu dhaabadhu jechuun akkasitti hin dhaabadhu yogguu dhaabatu hunda maal akkana ta'uun jechuudha si jammar akkana ta'uun maal Shimallis Abdiisaa jechuudha namticha ergama jechuudha kaleessarraa umrii dhaloota keetirraa hagga ammaatti ergamuu malee soda gabaree jechuudha sarraatanyatu akkasitti dhaabbata maaliif barri namaa yoo seenu maal jechuudha akkana dhaabbachuun gagamaa jechuudha nama maqaa Oromoo nyaata keessa diqaalaa namticha san jechuudha ani Abiy Ahmad miti ka itti na'aastu jechuudha namticha Shimallis Abdiisaa san Oromoon isa jalatti buluuf namtichi jazbaa sun Oromoo dadhabsiisuun isa qofa na'aarsa jechuudha namtichi gagamaan akka Shimallis Abdiisaa kun jechuudha namticha jazba dhugaa rabbii jechuudha isuma tokkocha isuma dadhabsiisuu dadhabdani jechuuf qeerrooleen kabitame uummata garaa jechuudha warri kaleessa wayyaanee wannaa jedhe namticha jazbaa qeerroo kenna hidhee irra taa'u namticha Shimallis Abdiisaa jechuudha wallahi billahi jechuudha Shimallis Abdiisaa san baay'ee naaf gubee garaa kiyya tokkoon isin ajjeefnettaa Shimallis Abdiisaa ishi ummannuu sin jaalatee isinii bahe ummannuu isin keessa jira eenyu tokkoon ajjeesuu barbaadaniiti ummanni keenya bar dhugama obsaadha bar dhugama danda'aadha bar dhugama sabaraadha bar baay'ee sabrii qabu bar baay'ee obsa qabu bar sabrii isaanii gartanii oduu achi isinii garagale indee ilmaan kiyya fixu weddaayida oduu siin jedhe Oromoon sila surree keessa sirraa biinxanii jechuudha meeshaa keessan akkasi maratanii meeshaa maal qabdaa miti atosoo meeshaa iyyuu qabaatte akkanatti hin dhaabbattu sila dubartiin maan jabduu wayii si harka duuti wallahi billaahi sila ka akka Shimallis Abdiisaa kanaaf si harka duuti jechuudha anaga ammaa tana naamuma cimaa dhabe bar lubbuun bar nama keessaa baati wallahi billaahi jechuudha eebadee daaddishaan Jawaar waggaa tokko mana hidhaate hidhame dhugaa naa caaluu hundeessaa osoo hin bayini isi hundi yeroo hunda kutaa Oromiyaa hundi diqaaltota kanneen simattanii deemtu jechuudha eenyuun Daani'eel Kibret moo eenyuun Dammaqaa Boqonnanii sun jilaa hin hafu jechuudha bakka hundatti Oromoo jilaa jechuudha gagamaan jechuudha kanneen maqaa Oromummaatiin lafa teennaa fi lafee ilmaan Oromoo kan nyaachisaa jiru ka akka Shimallis Abdiisaa kana fa'aa jechuudha ka akka Taayyee kanatu amma kursiirra aangorra kaa'anii amma moonyii jechuudha forgeetii jechuudha forjidaawaa jechuudha ummata jazba'aa jechuudha ummata isaatiif garaa laafne ummata Oromummaa isaatiitti hin boonne jechuudha ummata istaayiliin tolle jechuudha ummata deemsa hin tolle jechuudha meedaalaa kana kototaamii jechuudha walitti kototame kun amma bakka mootummaan deeme fakkaata gaafa Jawaar Muhammadii kutaa Oromiyaa hunda keessa deeme osoo ittiin himin kunniin ji'a meeqarraa jala qophaa'uu eegale seetan ji'a meeqarraa dhugaa isinii hima ji'a meeqarraa jala qophaa'uu eegale garuu gaafa Jawaar Muhammadii akka warqii jechuudha akka warqii bar Oromoon akkana siliste fandaleli'ee nama takka ofirraa sodaate seetanii poolisii takka eedduu takka jala deeme seetanii ana kanneen ummata ofiirraa dhalattan eega Oromoo irraa dhalattanii Oromoo keessanii sodaattan ture sila bacbaacoo jechuudha bacamaa deemtan jechuudha bacbaaca dabeeyyii jechuudha wallahi billahi goota achi geettanii silaalle raatuuf dhamaatuun silaayyuu bara goonni bakka diqqoo kararraa yoo godhe ni qabaa ganna lakkisaa jettii bara hin beeknaa jechuudha bas baasaa jechuudha akkanaa kan dhugaa rabbi barri tunni laftii barri dhugaa isinii Oromoo obsaa sabara barri dukkanaatu numa lufti isinii galee barri dukkanaatu numa lufti seenaadha ol kaawwadha rakkoon qabu garuu ummata jimmaati waa isinii dhaamu jechuudha osoo ummanni biraa kutaan biraa boodu osoo rakkoon biraa jirtu kutaa hunda keessa namni mootummaa simattan marti keessanuu boruu gaafatamuuf teettan yoo simattanillee likki simadha akka nama madaa qabuutti simadha ana garuu ijoollee jenna mina bakka firiyyaa Taayyeef Abbayee firiyyaa Hangaasaa fa'a hiriyyaa bakka hin jiraame kaadirame isaanii uffata tuffisanii makiinaa yaada jiraa fi ani jimmatti gadi naqanii isinii galee bakka ni jira jechuudha kanuma kanaaf hawaasa guddatti hin bu'ina jechuu barbaadeedha garuu waan fokkataa biyya keessan keessatti hin adeemsisina namni ija qabu beekaan ija qabu hayyuun ija qabu biyya teessan itti hima sina siraata biyya teessanii eessisa ndee Oromoon booyaa jira wallaa Oromoon ilmaan Oromoo hidhaa jira
Oromoon dararamaa jira bakka hundatti. Maal dammaxxanii kaleessas hadhas as keessatti kun nu fixaa jiru nu ajjeesaa jiru biyya namaa kana keessatti nuti mootummaa hin qabnu. Ilmaan keessan dararamaa jiran ilmaan isin dhaltattu caalamoo diqaalaa aangor shani waggaa takka lama aangorra ture kursii ifatee obbarsiisee irraa bu'u isin caalesin. Maal sabni keenya of taatanii jiraattanii ilmaan keessaniif hidhiyattanii haatummaan ilmoon irraa wareegamtan jirtu biyya Itoophiyaa san keessatti biyya namaa kana keessatti maal isinii godhe mootummaan maal uffata gurgufachaa deemtan of kabaja go'a isiniin jenna nuti isinirraa dhalannee bara deebi isin fincaakka isinirraa dhalannee miti nu akkamitti nu guba nuti akkamitti nu guba tokko ta'a qaxaran poolisii ta'ii dalagi ummata keetitti ummata kee hin dogongorsiisin siimee jiran ummata kee hin dogongorsiisin saba kee hin dogongorsiisin haawwata kee abboota kee hin doorsisin dhaloonni ni dhufa sii gala eessa bakkeetiin seentu aangoo sirra harkaa baate jechuudha si galee boru eessa si kaa'u barrii si eessisu beekta barrii ashkaraa si eessisu gaafa san ni dhufa guyyaan jechuudha ni dhufa guyyaan dhaloonni dhufee sinirraa deebifata of kabajaa deema seenaa bareedduu hojjechaa deema hojjedhaa mootummaa waliin nan ilaallatu mootummaa waliin hojjetadhaa jireenya keessan fooyyeffadhaa garuu mootummaa kashalabbee qoshaasha osoo argitan nurratti hin faarsinaa jechuu barbaadeetan faaruu mootummoota hin feenu nuti mootummaa hin qabnu jechuudha gaafa mootummaa dhabnerraa biyya namaa kana tuffatamne jechuudha dammaqaa of laala of bara kanaaf osoo ummata tokko nu fixuurra ganaa gaafa tokkoon dhumattan of bartu isin jechuudha gaafa tokkoon fixattan of bartu namticha gowwaa saniin jedhaa jira Shimallis Abdiisaa afaan kee osoo haadhatee ta'e jechuu yookaan immoo osoo niitii ta'e jechuu halkan jechuudha halkan afaan si hodhaa si bule sila akka ati waa takka dubbachuu hin dandeemne konkaa jechuudha deem guyyaa takkaayyuu niitii ta'e rahaa gorsisimee jazba gagamaa wallaa jechuudha mootummaa naannoo Oromiyaa jedhee maana aanati rootto wallaa hish bushaa dhugaa rabbi jechuudha deem guyyuma takka niitii ta'etu rahaa godhimee ofiiyyuu rahaa godhimee mootummaa naannoo Oromiyaa jennee si beennaayyuu deem ilkaan kee sirreeffadhu si jammar gagama ergamaa Jamal Zinashi buna shinin kennafi turun ooltu ati isii jalaan dhabanii bar dhugaa isiniin jedhaan maalumatti naman arsu ka akkanaa kana ammoo Oromoon dammatti tikseeyyuun godhattu Oromoon ka akkanaa kana tissee man godhattu maaliif tisseen godhan tissee nama jajjabatu warii tissee galcha nama jajjabatu yeroo rafee yeroo ka'e warii yaasa kana dadhabaa wallahi kana qotiyyoo danasaa waa jechuudha qaqqalanii sareedha kennuudha nama akkanaa kana ummata dadhabsiise ummata laamshessa jechuudha gowwaa wallahi Shimallis Abdiisaa eenyu fixuu eddaati eenyu tokkoon isa fidna jettaati gagama kanaama mootummaan baala boommata gagama wallahi jecha akkanaa namaan jechuun safuu qaanyiidha Oromoo dammaqi wallahi Oromoo dammaqi of bari siin jedhan yaadi baay'ee simadhu rakkoon qabu sin namuma feeta simattanii bara jaalalaaf simattuu sin garuu wanta isin simattaniif kun namni as simadhu kun maal naan jedhaa jira haasawa isaa dhaggeeffadhaa yoorri simatam ummata kiyya kabajama maal taatan deesin kabajuu qabani jecha akkasii isinirra dhaabatanii jechuun isinit dhaadachuun ilmaan keessanit dhaadachuun Itoophiyaaf jedhanii qabeenyi Oromiyaa keessa akka hin jeeqamne ilmaan Oromoo akka hin dararamne jedhanii osoo kanasiif dubbatanii yaa salaam akkam bareeddi akkam mi'oofti dubbii afaanii naman buune turte sila Itoophiyaaf jedhanii Itoophiyaan siifi jechuudha aboo afaan kanan jedhu sila siin jedha Shimallis Abdiisaa jechuudha siin jedha sila siin hin jedhu jechuudha sila achi deebi'aa jechuudha atiif Itoophiyaalleen bakka dhuftani sanii jechuudha ilmaan akkas dubbiin jeega dhugaa qabda badan harsama jechuudha dhugaa namtichi sun bar gowwaa badee rabbiifu gowwaani waan godhus hin beeku waan jedhus hin beeku bakka ka'eellee hin beeku bakka jirus of hin beeku jechuudha haasa waan hin qotaattaru jechuudha
emi maaltu hawwata isaa keessa dhaabate obboleewwan isaan keessa dhaabate kan isa caalu barataan ka isa caalu meeqatu jira ka ulaagaalee biyyattiin bultu beeku meeqatu jira ka fedhii uummataa eegu meeqatu jira sammuu dhaloota dhufu doomsaa deemu jechuudha dhaloonni dhufu sodaataa deemu jechuudha Itoophiyaaf jiraadha malee Oromiyaaf hin jiraatina laaliga jechi jara Itoophiyaaf jiraadha Itoophiyaaf du'a isin du'aa fi malee dhaabbadhaa lukaan gadi lukaan samitti ol saqqalama Itoophiyaa jedhaati lukaan samitti saqqalamaa bula nu feetan yoo zinnaash isin saqqalaa bulte ummata keenya doorsisuu hin dandeettan jechuudha ilmaan gadhootaa jechuudha ni galee Itoophiyaan Oromoo simanne Itoophiyaan hayyuu Oromoo simanne Oromoon Itoophiyaaf jiraadhu jechuun ni taati isin jiraadhaa fi jiraataa fi jirtanii Itoophiyaa jettanii ummata keenya fixaa jirtanii Itoophiyaa jettanii waa hunda fixaa jirtanii garuu Itoophiyaa jettanii isin fixaa fi jirtan kun eenyu keessatti haa gammaduuf Tigiree yoo ta'e fixaa jirtu yaani Amaaraa jettanii jechuudha nuti Amaaraa miti Amaara taaneen bullu nuti Oromoodha isinii galee nuti Oromoodha osoo hayyuun Oromoo beekaan Oromoo qeerroon Oromoo obboleewwan keenya Oromoo mana hidhaatti dararamaa jiran amata meeqaaf Itoophiyaa jennee duuna seetanii Itoophiyaa jibba qabnu nuti dursa kabajamuu qabna nuti mudhistuun ta'inallee jechuudha Oromummaan ta'ina jechuudha wishoo of nu seetanii akka keessan dhiitamaa jechuudha dhiitamaa guddatta yeroo viidiyoo keessa turtan ammas akkasuma mata keenya dhiituu barbaadaniiti dhaloonni warra akkas isin dhiitamu miti dhugaa jechuudha yeroodhaaf gaafa ammayyuu dammaqe shakkida warri fixamuu fi warri jiraatu walii ilaalla saba guddaan hin dhumata seetanii kaleessallee wanta akkanaanuma eegalamte bar cicciraatuma fixaatuma ajjeefnaatuma turreettan obii wayye maaliif hin jettan oboo finna maal finna jettan oboo maal fixan oboo nammoo ummata nagaa takkaallee tuqu waan ittiin gowwoomsanii isin fixan ummata keenya dammaqa kanaaf Shimallis Abdiisaa gaggamaa san biraan gaa jechuudha namticha waan haasa'u hin beekne jechuudha kanaaf waayadha jimmaa keessatti ejjettanii jimmaan itti guna Jamal Ahmedin Jamal filannoo keessaa baay'ee isiniin jedhe inoo nama akkana jira akkana suuta yaadu jira isteebii isaatiin jechuudha suuta eeggatee namni eeggatee akkana akka saba waliin deemu jira namoota hedduu jira isinii waamuu hin danda'an sabni mataa isaatiitu hawaasni mataa isaatiitu kabajamaadha kanaaf saba keenya hawaasa keenya kabajaa haa deemnu nuti sabaa qabsoomne jechuudha isinii galee kanaaf naamusa akkasii warachaa deemuun bareeda nama ganda arrabsuu irratti nama naannoo arrabsuu irratti deeggaruuni Oromoof dubbachuu hin taatu ni galee Oromoof dubbachuun nuti ka dubbachaa fi jiru ka falmachaa fi jiru si galee si jammar naaniyeen akka naaniyeetti niin dubbadha mirga dubbachuun hin qaba ni galee garuu mirga dubbachuu kan qabne ummata kiyya sani duuba akkamitti ummata kiyya arrabsa jaalatanii yaasseetu dirqiidhaanii bar akkamitti hawaasa guddaa arrabsuu dandeenya ani gadi bayya naaniyeen jimma akkana hojjedhe ni taati hin taatu ta'uu iyyuu qabu jechuudha na deeggaruu iyyuu qabdan jechuudha kelma wala kelma takka qubee aayii takka na barreessuun qabdan sababiin isaa sabaaf namni sabaaf qabsaa'u gandaa fi mitan sigale amma ni simata boru arsiilleen jechuudha abiyyoo dhufe jedhan ni simatu waan qabaniin jechuudha waan akka burcuqqoo manatti nan bifatu sigale jimma goobaziidhaa yundoo jimma goobaziidhaa yundoo akka biyyoo jetta boqqolloo xabbasaa sanni beektuumi isaa fi buna waa tokko jechuudha bes waan diqqoo hin jiru amma laal kenna sila waa meeqa kisaaraa meeqa ofirraan gaaseetan mootummaan nuu dhufa jettanii of bara ollaa keessan irraa bara rakkoon qabu bar saree nu yoo dhufte jette numa keessummeessu rakkoon qabu keessummaanii galanii haa nyaatanii galanii haa laalanii galanii lafa isaanii jechuudha isinii galee uummanni hawaasni akkasitti deema hawaasa kana keessa garuu irra guddaa ka miidhamu hawaasota biraa kaafu jira kanaaf dammaqaa boru isinillee ni simattu uummanni arsiillee uummanni wallaggas uummanni kutaa Oromoo hunduyyuu sammuu ni simattu simachaatuma jirtu tarii garuu jimma irraa baradha jimma of hin miine isinii galee ijoollee yaada mee biyyi kanaayyuu ilaalla jettee mukarraan dubartiin maal yeroo ijoollummaan beektanii nuti amma yeroo viidiyoo yeroo abbaan duulaa kun hin dhufa jedhan tokko ani ijoollummaa ture
xiqqoodha dhugaa rabbi fiigaa ture yeroo san isuma kana laaluuf jechuudha lafa sa'aatii meeqa ga'u fiigaa ture hin beeku akkasuma na wajjiinis ijoolleen fiigaa turte achi dhannee laalaa turre isinii galee kana irratti murtaa'u dhugaa rabbi hawaasni keenya ganaa hafa ganaadha wanti isaanii gale takka hin jiru kana jedheen hawaasa kiyya hin jeequ walla kalma takka ittiin dubbadhu garuu yoommaa akkasitti namni lafarra harkifamee wanna ajjeesna jettanii akkas ta'uun suni sirrii miti bareeda goota wallahi boqqolloo xibsiisanii fi buna itti kennitan san kaanuma muraasa dhuga akkas gudiin akkas jechuudha tuun tanumaa tuun ganumaa kanaa wali isinitti hin baay'isu Oromootiyyaa inshallah waan hafte waliin itti dubbanna amma carraallee isinii kennuuf naa hin mijaa'u abshiiruu kanaaf wal dammaqsa wal jaaladhaa deema onnee deesan onnee jaalala Oromummaa onnee tokkummaa caccabsaa hin deemina busheessaa hin deemina isinii galee onneen jaalalaa yogguu caccabde deebi'u baay'ee ulfaata dee qabsaa'ota obboleewwan kiyyaa ijoollee Jimmaa qabsaa'ota dargaggoo Jimmaa qeerroo Jimmaa eessa lafa keettan isin eenyutti gattan isaan eenyutti gattan qabsaa'aa meeqatu jiran wajji warran dubbatin dhiis warra beekame dhiis warran beekamin warra nu kakaasaa jiru warra nu dammaqsaa jiru warra nu jajjabeessaa jiru eessatti gattaniiti isin warri Jimma akkas ta'e Jimma akkana ta'ettan wallahi dhaabbadhaa jechatan jechuudha akka malee na aarsan dee kanaaf utaa hunda keessaa simachaa jiru dhugaadhaa biyyoota kaasawaa himatee jira Jimma dhaladhe Jimma jedhee simadha garuu ilma keessan gorfadha gaafii gaafadha isin jedha warri Jimma ummata kiyya kabajama Jimma jechuudha namticho gaafii gaafadha Oromoonni anis Oromoodha obboleewwan Oromoo kiyya akkan tuqamne Wallaggaas akkan tuqamne Arsiinis akkan tuqamne ummanni Oromoo akkan tuqamne jey sigala gaafa Walloo akkasitti dararamaa jiru sani mootummaan kun usee laale gaafa Walloo obboleewwan kiyya ollaan kiyya na biratti dararama maa usta jedhi gaafadha cadhistanii isa qofa simatina ilmi keessan kinoo egaa abiyyi keessan ta'ee egaa abiyyi isin himatee jedhee kinoo kana balleessaa jira hojiin isaa akkana argaan jirtan moo dhagayaan jirtan kana laalaa jechuudha rakkoo namtichoon qabu itti hima gaafa san rakkoo isa itti himtan waan isiniin jedhu wanta amma nuti irraa jibbina kana irraa jibbuu dandeettan isin galee ammas gochaa jira deebii ilmaan keessan as keessatti dhumaa jiru kanas gaafadha gaafa san jaalachuuf jibbuu keessan achirra beektan ummata keenya jechuudha naayoo isin waan gaafatin isumarraa fudhatanii isinuma jaalatanii deemu jechuudha isin kolfanii kanaaf hawaasaan waan jedhina warri hawaasaan waa jettanii viidiyoo garagaraa gadhiistan viidiyoo akkasii sanniin diileetii godhaa dhalootaaf lafa keettanii waan qoshaashaa dhalootaaf lafa hin kaayina waan dhalootaaf hin tolle dhaloota irratti miidhaa geessu lafa hin kaayinaafi tingalee waan dhaloonni irraa barataa deemu lafa kaa deema waan dhaloota guddisuu irraa lafa kaa deema waan gagamaan akka amma Shimallis Abdiisaa haasa'u kana fa akkasumallee waan saba sammuu saba hadoochu laalamma manni jechuudha ijoolleen xixiqqoo nama barnoota yoo santi sagalee namtichoo san TVdha yoo dhageette waa takka dubbachuu miti kalmaa takka gaafii barsiisaa gaafachuu hin dandeettu gaafii harka baastee barsiisaa gaafachuu hin dandeettu akkana dhaloonni bareedaa deema dhaloonni lafa bayaa deema mirga gaafachuu qabaachuu qaba sabni waan gaafate argachuu qaba sabni tee aboo gizee kenna akkana maal abboo zabana bareedduu turre zabana maal keessa jirrasa takkaa jecha akkanaa nuun hin jedhamne mootummaa naannoo mootummaa hedduutu Oromiyaa bulchee miti kuneessaa badi qaalaan kun kan buna buusaa ture waxii buusaa ture duraan wallahi dhugaas neema namtichi duraayyuu ergamaa namtichoo ture ergamuufi isaa garaan hin nyaanne garuu uummata keenya akkana jedhee gowwaan waan itti kenname baatee dhaqanqa yaaduu hin beeku kun ergaa itti kenname baatee dhaqee gadhiise malee barri of keessaa maddisiiseeti miti kanaafi waan akkana kana baay'ee na aarse ture silaa jila maal godharee jecha je'eeni jira gabeeku tuntana Shimallis Abdiisaas ta'e namoonni isaallee ergamtoonni isaaniillee ta'e jaaltonni isaaniillee ta'eeti nu wanti sababa goone takka hin jiru nuti siigalee nuti sababa wanti goone takka hin jiru sababbiin ummanni gagamaan kunu isinirratti bahe sababa kenna mul'atan sababa qeerroo meeqatti wareegamtee mul'atan dhiiga qeerroo meeqatti wareegamtee san gagamaa fi gagee marta akkatti taphattu feena seetanii harkaa deeffachuu feena jechuudha itti dhumnee dhumanne dhiinni qeerroo kenna gumaan obboleewwan kenna akka deebitu feena sigala
nyaadhu gadi liqimsiitaa ummata liqimfame jechuudha ligdaayaa nama meeqa itti wareegame qeerroo meeqa itti wareegame akkasitti itti wareegamanii akkasitti itti dhumanii akkasitti mana hidhaa keessa amma itti jiraatanii ammallee ganaa isin fidha jedhanii itti dhaadatu kana callisee jechuu barbaaddaniiti isin eenyu callisa kana isin namni takkan callisu abbaa fedhe itti wareegama malee wareegama jiru tokkuma buleewwa itti wareegama san wareegamnee kafalla malee namni callisuu takkan jiru ummata jazbaa kana jechuudha ummata ofiiyyuu jazbi'aawee jedhe ummata heeraa seera addunyaa hin hubanne hin beene isaanu gana tokkoon kitaabaaf daftaraaf qalama harka keette seera barachuu qaba nabiyyoota kaasa wayii kun jechuudha sinjammar mataa isaatitu ganaa takka gadi jettee number 1 jettee barachuu si barbaachisa isaan barbaachisa jechuudha seera waan jedhamu jechuudha ilma namaatiif ulaagaalee ilma namaatiif barbaachisu ganaa takka jedhanii barachuu si barbaachisa gana jechuudha ilmoon dhalatti waggaa 4 olitti waggaa 4 irraa akkaataa jireenya quality isii barbaachisa beekti jechuudha itti himaa deeman jechuudha akkasi gadi deebisanii gana tokkoon ummata kana barsiisuu isaan barbaachisa ummanni ofiin baratin akka binna barsiisuu danda'a ayyoo ofii haasawaa danda'e namatti haasawaa miti akkas jecha hin bilchaatin jecha fudhatama hin qabne dhufanii hawaasa irratti dumbachuudha nawurii guddaa qaanyee guddaadha Chargerin narraa dhumaa jira beektu ijoollee chargerin narraa dhumaa jira kanii qoyaama naaniyye wayye jimma dantaa jawaarii qabaachuu haa dhaban dantaa isaanii yoo qabaatan dantaa namni tokko bar nuti bar jawaarii jenneeti miti kafalmachaa jiru si galee jawaar jireenya ofiitiif daannoo ofiitiif miti kafalmate si galee ijoolleen hundi warri dhumateefi warreen haga har'aatanas mana hidhaa jiru naannoo isaaniitiif ofiitiif dantaa ofiitiif dantaa naannoo ofiitiif miti dantaa mirga isaanii dantaa oromummaatiif namuu miidhame mataa isaatitti miidhamaa jirulleedha an sila jawaariitiif miti kan hin dubbadde sila amma an keessa jiruufi sila ilmoon ilma kiyyaa itti dhuftuufan dubbachaa jira dubbannee maal gooneef jawaarii jawaar dhimma isaa dubbatachuu ofii isaatiif danda'a ofii isaa irra darbee ummataaf dubbatee haasidii kana hunda fudhatee miti kamiin yaadda jimman jaalatin jawaarii tari jawaarin ka jaalatus hedduu jira rabbiyyuu isa jaalata jimma dantaa jaalala nama ofirraa dhiisa abbaan fedhe jaalate jaalachuu baate galee nuti abiyyoot kasawee jibba biraa qabnaa fi jibbi nuti qabnu wanta inni caccabsee gumaa obboleewwan keenya achitti awwaale hayyuu obboleessa isaa mana sidhaa keessa kaa'ee oromoo doomtu kan si jammar namni tokko wanta ati gootu yoo gochaa deeme haasidummaa si qabaachuu isaatti beeki kana jechuun isaa akka jawaar simatetti na simadha akka jawaar jaalatanitti na jaaladha si jammar si gala hojjedhu jaalata dhugaa dubbadhu jaalata waan namni ittiin si jaalatu hojjedhu gowwaan ta'ini hinaafaan ta'ini haasida jechuudha si jammar abiyyoot kasawe haasida jechuudha jechuun duraan olii gaddeemti jechuudha baalageen skiin jechuudha jawaar muhammad karaatti agarsiisee naman ajaa'ibu kanaaf jaalatanii jaalachuu baatanii suni ilaallatu beektaa mee carraa isinii kenna kaalidi atiin qabdu na biraa fooloon qabdu na biraa jechuudha fooloon qabdu silaasii galcha ture beektaa mee fooloo godhi deebi'i yookaan rabai deebi'i inshallah waan akkanaa jechuudha isinii galee kanaaf amma warreen wanti godhamuu qabu oromoon dammaquu qabdan isinii gala dammaquu qabdanii gaafii gaafattaniifis deebii argachuu qabdan gaafadhallee ammallee iyyadha wanta oromoon gootu wajji godha galee wanta oromoon gootu wajji godha waan oromoon jibbite wajji jibba waan oromoon jaalatte wajji jaaladha
maaliif ree dursa itti yaada jechuun itti yaada dursa. Fakkeenyaaf naaniyyeen akka naaniyyeetitti gaafuma Shimallis Abdiisaa aangorra dhufe wallaahi wabillaahi gaafa sanirraa hin jaalanne namicha san. Jaaladha jechuudhaan jaaladha waan akka isaa gochuu sun taane gaafa inni namni qabeenya hin qabne namni maalii hin qabne Oromoo ta'uu hin danda'uu je gaafa sanirraa isa jibbi'an eegas booda tolchee balleesse khalaas Daarussalaamii taatee jirti khalaas bes hin deebuuga. Kanaaf nama isa jibbaa jechuun hin taatu. Garuu wanti inni hojjetu wanti inni dubbatu gocha Oromoon hundi isa jibbisiisuudha. Kana jechuudha. Maal sheer naan qoonis nam sheer godha biraan gaya haadha ga'u gagamaan jechuudha. Hindee dhaga'u qaba. Maan nuun godhin ciccireen nu nyaate dhiiga qeerroo meeqaa irra deeme badhaasa qeerroon fidde warqii daayimandii almaazii qeerroon fidde dhiiga qeerroo Oromootiin fide Itoophiyaadhaan asaaddase Minilik jinni achi kaayeen si gala siin galle qabsoo qeerroon itti fidde Jawaar Abiyyiin arrabsuu miti jechuudha. Ganaayyuu odoo kolaasee natti tola jechuudha. Abbaan feeteyyuu osoo kolaatee natti tola jechuudha. Warri dhiiga ilmaan Oromootitti irratti taphate kun jechuudha. Tokkoon isii jechuudha. Tokkoon isii jechuudha. Ummata sobduu jechuudha. Ummata kijibduu hinaaftuu jechuudha. Ummata yeroo Oromoon dammaqu rakkootu jira. Ummata yeroo Oromoon booyu bareedatu jira. Ummata cinqaamee kana jechuudha. Yaal Muhammad dhugaaf dubbatee miti. Abiyyi yoo kanarraa goree itti dhiisaare namni dhugaaf dubbatu bari dhugaarratti deema yeroo hundaa. Sobduun akka sobduu waliin hin tolti malee jechuudha. Sobduuni dhugaa ka dubbatu biratti hin jaalatamtu. Dhugaa nama dhugaa dubbatus hin jaalattu. Garamiin ajjeesa garamiin miidha jetti. Sitti yaadde haasida jechuudha. Akka Abiyyii kana jechuudha. Wallaahi marzii jechuudha. Hintee yoo namni bira aangorra jiraate ana maqaa sirriidha jimma jette himatte maqaa Oromummaatiin ana aangorra hin jiraadhu kunoo nama kana aangoon harka hodhatte gadi nimtu bas baasa jechuudha. Sodaataa jechuudha. Ogoo Oromiyaa keessa deemu bakka hunda sodaataa deemu jechuudha. Mii yeruma takka nama lamaa sadii qabattee jimma itti dhalattee deemtee beektaati dabeessa. Mulmaan dabeeyyii maratu atti 4 kiiloo sanguute walla kaa'usoo yeroo takka dhayarraa hin hafne dhugaa rabbii jechuudha ummata. Amma hedannoo isaanirraa illee hin qabnu bara iyyannoo illee isaan biraa hin qabnu bara wanti isaanii iyyadhullee hin jiru garuu ummata keenya haga takka dadammassuudhaaf itti dubbachuudhaaf waan isaan jedhan kana tokkoon as fidee jawwaala fidee Shimallis Abdiisaa kana jedhee dhaggeeffadhaa osoo hin taane TVdhaan dhaga'uu dandeettan. Kanaaf ummata keenya hin jaamsinaame. Meedhisa ummata keenya irraa haa godhu mee ka jedhu barbaadeetan hin dadhabsiisina jechuudha. Ummata dadhabe ummata duraayyuu dadhabe amma sirra deemtanii hin dadhabsiisina. Hin dadhabsiisina jechuun mataa isaanii akka gadi iyyaanne hin taasisina. Dhalaata dhufu akka iyyaanne hin taasisina. Maali sodaachisaan? Namni kana booda Itoophiyaaf jiraachuu qabdan Itoophiyaaf du'uu qabdan isiniin jedha. Itoophiyaa jedhamte rabbi bar lafa Oromiyaa jee isinii kenne Oromoo jedhee addatti maaliif waamamtan qofa? Osoo Oromoo jettanii waamamtan. Itoophiyaa jedhaa waamama. Itoophiyaan magaa walii galaati. Sabni biraa maal jee qabne? Sabuma Oromoo kanarratti maal horrisu? Inni aan Oromoodha jedhu ofiif du'i Oromoo kee jedhii du'i. Oromummaa kee eeggadhu Oromummaa kee calanqisiifadhu guddadhu osoo jedhe. Bareeda ture. Maal jecha akkanaa dhugaa? Nama ajaa'iba. Namni bosona taa'ee isin ajjeesu takka illee hin jiru.
osoo warri bosonaa sun hin jiraatini warreen hadhaa oromiyaa keessaa tanqasaaqastee akkana jirra jettu tuni wallaahi billaa fossoon hin jirtu jechuudha. Wanti haga hadhaa tanaayyuu nafxanyaas ta'u baafidhaa ta'u jarattii tana achi keessa deemtuun abiyyootii fi shimalli Abdiisaa tunis achi keessa deemanii fi maqaa warra bosonaa saniif digale maqaa warra bosonaa saniif bar isaa finna jedhanii bosona fixanii bar shigginni biqiltuu lafaa fixanii bar ilmaan oromoo hunda fixanii bar wobossi fixasee ta'a waraanassi fixasee ta'a warra bosonaattis fixasee ta'a warri bosonaa hadhas borus nu haa jiraatan nu jiraadha jennaan. Yoom jireenya isaanii filataniiti wallaaltota jechuudha waan wallaaltaniif malee yoom jireenya isaanii filataniiti yoom billabeetii filataniiti uffachuu filataniiti kijibuu filataniiti warri kijibuu fi uffachuu fi mana barbaade kinoo jiraachaa jira sobaa jechuudha jara walii egalee sobumaan hin dhiitamnu sobumaan hin ergamnu ummatuma keenya sobaan hin jiraachisnu ka jedhan bosona seenan egalee ummata kijibbilisoomsuu dadhabu maal jedhe dhaadate marroo bineensa bosonaa waliin bilisoomuu maal jedhe akkas kutataan nama aboo namticho fayyaa qabdaati Anwaar ka jettu kun fayyaa qabdaa rabbi isaa qajeelchu qajeelimee gowwaa bade gagama sanyii namticha gowwoota jechuudha wallaa biyyee teessan dallansuu rabbi isinirraa haa jiraatu inshallah. Jawaar biyya amma qoshaashonni tun Jawaar Muhammad beektan an wallahi Jawaar Muhammad amma boo dhugaas wallahi boo kadura boo'ee rabbi na haadhiisu Jawaar Muhammad nama laala addunyaa tana ittiin xabate jechuudha dhugaas nima addunyaa tana jechuudha ittiin xabate akkana harka deebise akhiraa arguu malee maaltu saafe beetul haram dhufee dhaabate jechuudha yaa forjiti jechuudha. Jawaar Muhammad ilma sabaa qofa osoo hin taane ilma diinii rabbiitii si galee wisha Jawaar Muhammad jedhu hin kaasinna afotte jechuudha. Jammar daaddishaa Jawaar jedhe dhiira meeqatu wanta Jawaar Muhammad Oromoof qabsaa'e niitii isaati yoo jaalala gaan kennin ilmoo isaati osoo mi'aan argite nuuf jedheeti bara abbaa fedhe isiniif qabsaa'e isin arrabsoo jedhe nu arrabsoo miti abbaan kenna yoo nu dhaane nutti tola yoo nu dhaane nutti tola waan hin dammaqne malee jechuudha. Yaale duraayyuu goonuti barannee xiqqishuma kararraa deemnu wallahi nutumaa turan jechuudha bootiin kenna maaliif ree sirna akkatti nu barsiisaa turan jechuudha. Saniif yoo lolee yoo Jawaar Muhammad abbaa fedhe yoo arrabsoo warri arrafamteen guddatte warri sodaachaa guddatte kunu akkana sodaatee ergamaa jirti jechuudha. Jawaar Muhammad wallahi nutu baxabaxamaa malee jechuudha nutu sodaatan malee hin sodaatu sijjamal beetul haram fi bar biyya diinii rabbiitiif namni rabbii isaatiif sujuudee rabbii isaatiif onnee kenne wallahi wabillahi ilma nama takkan sodaatu si galee takkan sodaatu gama Jawaar Muhammad maal alatti dhiirri jimmaa maaliif Jawaar Muhammaditti hin gaarrifatirre beekaan jimmaa maatti hin gaarrifatirre wallaaltuuf dhamaatuu malee jechuudha si galee jimma Jawaar jibba qaba yoo jenne oromummaa ofiitiin jibba qabanii jedhi itti yaadi dursaati ilmi jimmaa maqaa jimmaa dhaattee amma waa odeessitu kun jechuudha. Namni oromummaa ofii jaalatu Jawaariin hin jibbu jammal Jawaar oromummaa keessan kabachiisaa isin jedhe oromummaa keessan hin jiraadha oromummaa keessan hin boona oromummaa keessan hin du'a jedhe hay jimma akkamitti Jawaar jibbuu danda'a jecha akkana akkamitti jetta jecha akkana kana of keessaa diileetu godhi si uyyuu sin fayyadu jecha akkana kana baattee hin deemin jecha wallaalaa kana jechuudha jecha akka amma Shimallis Abdiisaa baatee deemu kana jechuudha. Ummata isa simachuu dhaqe isin ajjeesnaa jedhan achi keessa dhaabbatee jechuudha. Ka akkanaa kanatu biyya bulcha jechuudha. Ka akkanaa kanatu mootummaa naannoo Oromiyaa ta'a jechuudha. Mataa isaatittuu sijjammar ganaa gadi deebee barachuu isa barbaachisa. Galee baay'ee Jawaar Muhammadii fi midhaan kan dubbachaa jiru. Jawaar Muhammadii mataa isaatittuu luka takkaan isaan dhaaba sii galee. Jawaar Muhammadii badii qabaatee seetanii. Luka takkaan isaan dhaabaa fi bar si galee sinii galee miti sinii galee tarii nama gootan beektanii jettanii isin
ma dubbachuullee baay'ee nama qaanessa beektani. Kanaaf jechuudha osoo waa'ee gandaa kanatti bu'uu baannee tuma waa'ee tokkummaa ibsine baay'ee bareedaadha galee ka isaan sobanii warri bosona akkana sinfixaa jira warri bosonaatti akkana godhaa jira mee ati namaati bosona dhaqii bosona keessaayyuu bakka bosona itti malee bar waraanni bootaa qaba dhiiroo ummata isaa bilisoomsu jira dhiiroo hojjechaa jira dhiiroo nama ani oromo ofiin jedhe tokko nama isa inyaarin tokko waraanni tokkochi akkana tun dhugaasni himaa namni borri bosona ittanii maal jettan kun ilma oromoo tokko gaafatanii nyaachisanii obaasanii haala irraa baranii dhiisuu malee nama takka ajjeessa ka ajjisin ajjeessisaa isaa jiru kan namtichoo jalatti erge nafxanyaa gara oromoo erge kuni waraana sinin jedhan laa maqaa waraana oromoon balleessina kanaafis hin sodaatina abdii rabbiitiin gaditti nuti isaan abdanna jedhe akkana jechuudha kanaaf sila abiyyoot kaasaa jimmaa keessa simatamu ananaaniyyee natti sin dhagaamu omaallee natti hin fakkaatu jimma miti abbaan fedhellee hin simata simachaa jiru abbaan fedheyyuu jechuudha sigalee kuni gowwaani namtichooni akkas akkana jechuudha kanaaf oromooni amma dammaqiisa sin barbaachisa yeroo jajjabduu tana jechuudha inni sobee aangorra na diladha wallahi abiyyoot kaasawi abbaan feete aangoo si haa filatan garuu irra bulaa oromoo bulchaa oromoo naaf gadi jedhee bule jettee yaaduun kee yoo akkasitti ka yaaddee itti deemtu ta'e eebduu kisaaraa jechuudha eebduu milkii hin qabne irra jirtan jechuudha dhugaa isiniin jedha abbaan fedhe sinaa filachuu danda'a garuu gaafa guyyaan dhufte bakka